kabajamtoota hordoftoota sagantaa gaaddisaa marii istiidiyoo Suudaan kaartuum irraa bakka jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu jecha sagantaan keenya istiidiyoo Suudaan kaartuum irraa tamsaasni kallattiidha yeroo hunda dhimma haala yeroo irratti isin gahu amma eegalee kan itti fufuuta. Maan Oromoodha yeroo kanatti hadhaa gabrummaadha buuqachuun qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisaa jirtan hundi keessan galanni keessan bilisummaa yaa ta'u jechuudhaan ibsa akka jaarmiyaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootti dhimma waayitawaa fi ajjechaa duguuggaa ilmaan Oromoo lubbuu 500tti lakkaa'aman shira daba sirna impaayera kittileeyyoota Itiyoophiyaatiin Yaman keessatti yeroo isaan nyaata lagatanii mirga dubbachuudha mirga jiraachuudha dhabanii biyya baqatanii jireenya baqaa keessatti ammas waanjoo hadhaatii fi isii xumuraa jiru biyya lafaa irratti gaggeessan kana harka qaamni keessaa qabu fuula durattis ta'ee akkasuma dhugaa rabbii guddaatiin kan hin dhokanne ta'uu gamanumaan jechuudhaan kana dura guyyoota 5 dura istiidiyoo keenya Suudaan kaartuum jiru irraa warra Global Media Network wajjin taane waa hedduu baasaa akkuma turretti dhimmoota haala waayitawaa Oromiyaa yeroodha kan isinii dhiyeessinu ta'a. Sagantaa keenya har'aa keessatti immoo akkuma guyyoota 5 dura shirri kun yaadamuu isaa dubbachaa turre jaarmiyaan kora gaaddisa marii maatiiwwan qabsaa'ota maatiiwwan ilmaan Oromoo Yamanitti ajjechaa gocha suukaneessaa akkana guyyaa tokko jumlaadhaan boolla qotamee itti yaadamee ta'ee jedhamee godhame kanaaf gadda itti dhagahamee ibsachaa kanatti aansuudhaan ibsa ejjennoo jaarmiyaan kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf qabsoo jaarama akka dhalootatti furmaata furtuu bilisummaatii fi sommii gabrummaa buqqisuudhaaf tokkummaa yaadaa fi ilaalcha marii waaloo fi akka sabaatti ijaaramuun waa hunda dura cicha qabsoo bilisummaa Oromootiif dawaa ta'uu hubatameerra jaarmiyaan kun ji'oota 5 keessatti humna waraana bilisummaa Oromoo imaammata siyaasaa fi barnoota seenaa walirraa baruudhaan biyyoota garaagaraa keessatti kallattii tamsaasa zuumiitiin hojii isaa eegaluu gammachuu guddaa itti dhagahameen garuu gadda keessoo isaa cabse dhumaatii lammiiwwan keenyaa kana akka armaan gaditti ibsa wallee eegalle kanaan gama sagantaa keenya ati dabarraa nu faana bu'a. Kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo Oromiyaa biyya keessaa fi golee addunyaa keessatti argamtan hundi keessaniyyuu yeroo kamuu caalaa yeroon kun akkasumas bitootessi 7 galmee seenaa keessatti gocha xiyyeeffatamaa fi itti qophaa'amee ta'ii jedhamee ilmaan Oromoo jireenya baqaa keessatti haara galfii hadhaa gabrummaa erga biyyaa bahanis dhabanii dhimmoota gurguddoo furmaata dhabaniin biyya wal waraansa keessa jirtu magaalaa Sana'aa Yaman keessatti tarkaanfiin shira harka lafa jalaatiin mootummaan bilisiginnaa irratti fudhate yeroo kamuu caalaa akka jaarmiyaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo wabootti kan balaaleffannuu fi gocha kanas itti dhiyeenyaa fi akkasumas galmee dhiigaan barraa'e kan seenaa keessatti dhalootaaf ol keenyuuf qaamonni kana raawwatan durdubbeen isaaniillee qoratamee haqaa fi bilisaan sadarkaa kamiinuu ifa bahuudhaa jira jechuun ibsoota armaan gadii ka'anii jiru. Itti miseensonni jaarmiyaa kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo akeeka akkasumas qabsoowwan fuullee irratti akkasuma dhimmoota Oromummaaf Oromiyaa cabsuu imaammata nugusa 7ffaatiin Oromoo irratti raawwatamuu fi hayyoota Oromoo lagannaa guyyaa 39 oliif taasisanii akkasumas ajjechaan kana gidduutti
Hacaaluu Hundeessaa irraa kaasee hamma ammaatti Oromoo addatti xiyyeeffatamee isaanuma afaan Oromoo dubbatanii fi jijjiirama lubbuu kumootaa butuudhaan masara mootummaa keessatti ekeraa Minilik ol kaasanii warra kaleessa gumaan harkaatiif dhiigaa akkasuma harka muraa fi harmi muraa aanolee calanqoo akkasumas Oromiyaa keessa gurmaa waggaa 150 ilmaan Oromoo miliyonotaan gootota qaqqaalii kumaaf kitilaan lafeen itti cabe har'as haaromsuuf taligaa mataa isaaniitii fi cidha isaan daba raawwatan kamiyyuu akkuma balaaleffannetti gochi kun ammoo gocha garjabinaa fi akkasuma aantummaan haqaa olaantummaan dhugaa akkasumas akeekaaf deemsi namummaan ala ba'ee fi sarbiinsa mirga namaatii fi kana malees uumaa safuu duudhaa kabaja waaqayyoo cabsee fi uummaa keessatti yoomillee dhaloonni bara baraan kan yaadatu qofa osoo hin taane gaafatamummaa jalaa qaamota kana adda baasee sadarkaa idil addunyaatti dhaabbileen miti mootummaa yookiin Human Rights Watch, Amnesty International kana malees Human Rights Genocide dhaabbileen idil addunyaa qaama walabaatiin qoratamanii rakkoo ilmaan Oromoo biyyaa baase kana too mootummaa dhugaan lammiilee isaanii akkaanuu haa ta'u akka maleenuu haa ta'u tarii ifii baasinnaa haa ta'uuti gochi akkana irratti raawwatame silaa dursee kan lallabu miidiyaa isaaniitiin isaan ture jedha ibsi kora gaaddisa marii. Maatiiwwan lubbuuwwan guyyaa kana keessatti fakkeessiidhaan fiilmiin gocha shiraa fi daba akka seenaa aanoleef calanqoo maan Oromoo duraanuu waan nyaatan dhabanii gaaffii mirgaatii fi akkasuma bakka diriirfatan dhabanii lola wal waraansa mootummaa Yemanii fi Huutii gidduutti geeffamu guyyaa tokko osoo hin tuqamin kanneen hidhaman kunis shira isaaniitiin ta'u akkasuma gochoota kanneen kiyyeeffata maddeewwan biyyoota gidduu gala bahaa adda addaa irratti karaa qoonsilaa adda addaatii fi shira karaa maddeewwan kutaa bulchiinsa biyyoota Arabaatiin gama lafa jalaatiin godhan kana fiilmii kanaa fi jiilcha gocha suukaneessaa kana yoomillee jaarmiyaan kora gaaddisa marii hin fudhatu. Akkasumas yeroo miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gocha gar nyaatuu kana gabaasan miidiyaan maqaa Empire Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu tokkos hin gabaafne. Gama biraatiin gabaasuu qofaa miti silaa har'a ilmoon Habashaa yookiin warri immiyyee Minilik jedhu sun nam tokko tasa sareelleen ciniintee alaabaan biyyattii guyyaa meeqaaf akka gadi bu'u beekamaadha. Kun ammoo wanti garsiisu tokko madaa akka sabaatti Oromootti hammeessuu fi saba kana daranuu cichee akka tokkoomuuf ribuu qabsoo bilisummaa Oromoo humna afaan qawweetiin qofa Empire Itoophiyaa keessatti Oromoon bilisummaa Oromiyaa walabaa labsachuu fi mooraa isaa jabeeffachuu qabuu fi addunyaan si'anaa humna abbaa irree humna jabaa nama irree ifii jabeeffate wajjin ta'uu faana akka hiriirtu kan garsiisuu fi yeroo kamuu caala mooraa keenya jabeessutti akka nu fulleeffachiisuu fi dhimmoota kanaa fi kana fakkaatanitti fiilmiiwwan kana masara mootummaa keessaa qindeessanii saana irrattiin kan dhaqan isaan tahuu ragaan jalqabaa nuti qabnu gadda itti dhagahame akka abbaa biyyummaatti akka lammiilee maqaa qoonsilaas haa ta'u lammiilee Itiyoophiyummaa maqaan irra jirutti kan ibsachuu qabu isaan ture. Gaafa maan keenya boombiin akkasitti daaraa ta'an isaan weedduu sirbaa weedduu Minilik zarraaf Itiyoophiyaa waan jedhu ummata ardii Afrikaa keessaa dachee hin qabneef maqaa hin qabne lalisuu irratti kan oolani isaaniif guyyaa bashannanaati. Sababni isaas waan hojjetaniif waan itti yaadan waan beekaniif sagalee isaanii ukkaamsanii sana booda erga haga bulan booda guyyaa lammaffaa dabarsanii walakkaa seensa sadaffaa har'a jechuudha. Wanti isaan godhan namoota lubbuun 450 meeqa keessatti gaaga'ame akka waan namni 30 du'ee 100 wayin madaa'etti gattiqqeessuun kun tokko safuu uumaa duudhaa haqa cabsuu isaanii kan agarsiisu akkasumas Oromoo xiqqeessuu
keessatti tuffii saba bal'aa kanaaf qaban ta'uu ji'oota dabran saglan kufiinsa Hacaaluu ajjeesanii fiilmii hayyoota keenya hidhuu fi Baqqalaaf Jawaarfaa dararuu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaaf akkasumas kanneen akka Kennansaa Ayyaansaa Mikaa'el Booranii fi akkanuma Abdii Raggaasaa dabalatee hedduu isaanii Koloneel Gammachuu Ayyaanaatiif kumoota kana malees dhiibaniit dirree dimokiraasii maqaan afanfaajjiin taligame kana gochuun isaanii ragaadha jechuudhaan korri gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo ni balaaleffata. Balaaleffachuu qofa osoo hin ta'in hayyoonni Oromoo akkasumas hawaasni addunyaa gocha sana aayaman keessatti raawwatame kana namni tokko kan waggoota meeqaaf ijoolleen kun hawaasni keenya achi keessatti akka barbaade jiraachaa ture bara Huusii fi gosti biraatuu biyyoonni adda addaatuu yaman rukutaa turan Oromoon akka saboota biraa akka lammiiwwan biyyattii akka miidhaminii fi akka baqataa yookiin saba hirkataa tokkotti beekamee akka biyya lammaffaa isaaniitti jiraachaa turuun ni beekama. Dhiyeenna haalli siyaasaa hojiin dippiloomaasii fi advokaasii kan jalaa kufe gabroonfataan baanirree Itoophiyaa Abiyoot Kaasayeetiin durfamu sagaleen kun akka ittiin dhooneef dubbiin kun akka hin babal'annee fi lagannaa isaan nyaatan kana humna poolisootaa fi shiftoota dhuunfaa itti bituudhaan kana gochuu isaa shakkii takka akka hin qabne dhaamuus barbaanna. Kanaaf kana gochuun hayyoota guyyoota meeqaaf lagannaa godhan mana murtiitti dhiyeessuu dhabuun heera biyyattii sa'a 24 yoo akkam jabaate guyyoota 10 keessatti ragaa funaanee karaa ifaaf bilisaatiin haqaan murteessuu danda'u. Namni tokko yoo yakkame seera biyyattiitiin ilaalamuu danda'u. Diraamaa isaan hojjetanii afaaniin lallabuu boota isaanii kaleessaa listiroo yookiin kophee qulqulleessaa fi turan TPLF har'a maqaa waamuudhaan juuntaa jedhanii waaman kana wajjin garaagarummaa yoo daran dachaa hammaataa ta'e malee Oromoodhaaf garlaafina akka hin qabne ibsuu barbaanna. Manni Oromoo golee addunyaaf biyya keessa jiran hundinuu yeroon itti irree fi jabeeffatu akkasuma yeroon itti biyyoota hafan keessatti naannawa Yemenittis haa ta'u akka Saudi Arabiyaattis haa ta'u biyyoota waliigala bahaa giddu galeessatti Oromoon itti wal millatuuf walii yaafatu yeroon akka sabaatti ijaaramee humna qabuun mooraa waraana bilisummaa Oromootti cimsu amma ta'uu ibsi kun ni addeessa. Koreen wiirtuu hojii raawwachiiftuu sabquunnamtii siyaasaa damee kora gaaddisaa kan waraana bilisummaa Oromootii fi qeerroo bilisummaa fi qarree Oromoo golee addunyaarraa jaarmiyaa kana keessatti argaman murtoowwan gurguddaa tarkaanfii furmaata jedhan kaa'eera. Tokko, Oromummaan waa hunda caala badhaasaaf kenna ganamaa nam tokko sirraa fudhachuu hin dandeenye namuu ni beeka. Yeroofis ta'e hammamis wawwaaritu waariin barraaqaa waan hin oolleef ilmi Oromoo osoo beeku shira alagaatiin jala ceccehuudhaan seenaa goobanii daacee Oromoo irratti raawwachuudhaaf deemu gaaffii seenaa jalaa waan hin baaneef mooraa eenyummaa of tahuu sabboonummaa ifitti dafee yeroodhaan akka deebi'u ni dhaamas ni hubachiisas. Kana malees qaamonni dhimma nageenya biyyattiitiif birmadummaa biyyaa kabachiisnedhanii sirna Oromoon keessatti mataa waliin qabanne saba miliyoona 60 olii kana qe'ee isaa irraa nyaachaa inni qe'ee namaan dhaqne qe'ee isaatti dhufuudhaan ugguruu fi akka inni sagalee hin taane maqaa Oromoo fi Oromoo jedhu balleessuuf halkaniif guyyaa barootaan imaanaa gabrummaa fuudhanii haadha Oromoo waggaa 70 ajjeesaa mana hidhaa keessaa sirna garaa jabina maqaa gubbaan dimokiraasii gargaarsa tumsaa idil addunyaatii fi dhaabbilee gargaarsa mootummoota addunyaarraa fudhatan gama Oromoo duguuguutti TPLF'n caala itti fufeet argama. Sirna haloo ba'uu fi jibba saba kanarraa qabaniif ta'uu dubartiin Oromoo gudeedamaa namni tokko waan ilmi bosona jiruuf ajjeefamuu fi maqaa jumlaadhaan Oromoo duguuganiin maxxansuun badii tokko malee ragaa qabatamaa tokko malee dubbii shororkeessummaa balleessine jedhu isaan warra shororkeessitootaan nama farraju ta'anii olaantummaa
imaammata saba kanaan bulchan hin qabneef kijibni isaanii akka umurii dheeratuuf kittilayyoota garaan buleeyyii wal faana hiriirsuun isaanii seenaa keessatti yakkaaf gaafatummaa jalaa akka hin baane hubatamee kanneen afamuuziif rasaasa adamsoo ilmaan Oromoo irratti bobbaatan kamiyyuu yeroon itti dhaabbattanii of ilaaltanii fi ani eenyu eessan jira eenyuuf daboo bahe yookiin tumsa bahe jettanii of qulqulleessuun of sakattaatan daqiiqaan dhumaa amma. Oromoon alaaf keessaan hayyuu tarsiimoo siyaasaa akka hayyoota keenya kaleessatti saba kana masakee qabsoo kana cichee itichee alaaf keessaan wal utubee akka sabaatti shiraaf daba kamirraayyuu yeroo kamuu caala of tiksee tokkummaa yaadaa kan amantii waliin keessatti kabajamu kan gosaaf naannummaa kutaa murnoonni kittilayyoota ilmaan nafxanyaa miyyee Itoophiyaa fi jedhan nutti maxxansuu deemaniif qe'ee keenya keessaa nu saamanii nu ari'anii nu ajjeesanii erga boollatti gallees boolla nu jala seenan kuni tokko faca'uu kenna waan ta'eef hayyoonni wal ta'uun tarsiimoo siyaasaaf tokkummaa saba kanaa cimsu eenyummaa sabboonummaa kennaa mirkaneessu akka utubdanii saba keessaniif jecha komii fi akkasumas wal dhibuu keessaa baatanii dhimma sabaa kanaatiif hatattamaan furmaata barbaadan waamicha dhiyeessina. Kana gochuuf kadhaan faranjiitii fi lallabni biyya faranjii yoomillee hamma tokko sirraa dubbata malee furmaata bilisummaa keetii waan hin taaneef bilisummaan keenya harka keenya jira. Kunis jaaramuudhaan yaada mo'ataa burqisiisuudhaan akka sabaatti irree walii taanee diinagdee keenyaan afaan qawweedhaan qofa cabsuu dandeenya waan ta'eef yeroon itti walirratti kaanuuf walirratti ijaaramnu osoo ta'e waliin ijaaramnu amma waan ta'eef kaayyoo jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo ganama utuban nuti galmaan gahuudhaaf qophiidha. Yoomillee duubatti hin deebinu irree keenyaan Oromiyaan ni bilisoomtu akkasumas harmeen Oromoo imaan dhangalaasuun ni dhaabbata kan jedhuu fi uummanni Oromoo hundi dubbii kan akka laaftutti akka laallee fi dhumarratti hayyoota Oromoo qaaliiwwan akka Jawaar Mahammadii fi kumoota Hamzaa Boranaa Baqqalaa, Abdii Raggaasaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Shamsuddiin Xaafii fi kumoota akka Abdii Raggaasaa fi qeerroowwan 50,000 ol hidhaa jiran kan hiikkachuu dandeenyu nuyi waan ta'eef keessattuu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad rabbii fi qeerroo uummata kiyya abdadhe jedhe hanga har'aa hidhaa ta'uun akka sabaatti cabneerra. Maqaa shanee jedhuun waraana keenya irratti duulli godhamu kamiyyuu dura dhaabbachuu qabna. Kana malees qurxummii balleessuudhaaf bishaan jalaa gogsuu jedhu kuni qurxummiin hayyoota ta'uun beekamee bishaan uummata keenya ta'uun beekamee dhimma kanaaf sabni kun yeroo dhumaatiif akka of qopheessuu fi of duuba garagalee sobdootaa fi ergamtoota kamuu osoo hin caqasin of tahee sagalee takkaan gabrummaa akka goolabu dhaamsa keenya dabarsina. Nutis hojiitti jirra. Naamusa qabsaa'ummaaf iccitii milkaa'ina tokkummaa keenyaa keessoon jabeeffannee hayyoota keenya jala masakamuun murna kutaaf amantii wal qooduu keessaa baaneet yeroon itti tarkaanfannee xumura gabrummaa boonu amma waan ta'eef akkasumas galanni qabsaa'ota aarsaa ta'anii asiin nu gaaniif guyyaa kana nu dhaalchisaniif Oromoo taanee akka dubbannu nu taasisaniif yaa ta'u olaantummaa haqni kan rabbi haa mo'u jechaa korri gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo ibsa kana Suudaan Kaartum irraa yoo kenninu ibsa jaarmiyaa keenya bakka bu'uu fi qabsoo bilisummaa Oromoo calaqqisu ta'uu nu hubattanii hayyoota keenya kan hiikkatu nuhi mooraa keenya kan gabbifatus furmaata biraa hin qabnee fi filannaa biraa hin qabne ta'uu beeknee qabsoo jaalladhii Gammadaa Taaddasaa Birruu, Ilmaaram Gammadaatii fi Hayilee Fidaa Waaqoo Guutuu, Kunuleen Huseen Bunee, Aadam Jiloo, Aliyyii Cirrii, Leenjisoo Diigaa, Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuu fi Maamuu Muzammirfaa eegalan nuti irree keenyaan qeerroon bilisummaa Oromoo waboo wajjin ni goolabna. Injifannoon uummata Oromootiif jechuudhaan ibsichi sagantaa isaa goolaba. Galanni kanneen Oromummaa dhaalchisaniif haa ta'u. Kun kora gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo istiidiyoo Suudaan Kaartum irraa Oboraa Giloobal
Kabajamtoota hordoftoota sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo golee addunyaa jirtan hundi keessan sagantaa keenya yeroo hunda hirmaadhaa toora sooshaal miidiyaa feesbuuka tiwutaraa akkasumas jechuudha OGN toora saatalaayitii warraa Global Networkii fi miidiyaalee Oromoo hunda tumsuu akka hin dagannee fi sagalee ta'uudhaan falli jiru warraaqsa qabsoo gamtaadhaatiin irree keenyaan hidhannee hidhachiifnee Oromiyaa walaba haa baafannu handhuura Oromiyaa irratti alaabaa haa dhabannu barri 2021 bara goolaba xumura diddaa gabrummaa yaa ta'u injifannoon qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessa socho'uu fi galatooma. Oromoo